Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordofan kiyya. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti warroonni paatarniin bilbila keessanii yeroo banattan yookiin ammoo yeroo bantanii banuudhaaf quba irra harkiftan sararri isin quba irra harkiftan sun laayina ta'ee hin argamne yookiin ammoo sararri sun hin mul'anne akkamitti akka isin sarara san mul'ifachuu dandeettan ol baafachuu dandeettanis agarsiisa jechuudha. Kanneen ammoo sararri sun mul'atan kan ofirraa cufuu barbaadanis akkamitti akka isin ofirraatti cufuu dandeettaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Tole walumaa galatti jechuudha ofirraa cufuu fi banuu jechuudha. Kana tolfachuudhaaf yookiin ammoo kana sirreeffachuudhaaf maal gootu siitingii bilbila keessanii irra ni galtu. Sana booda jala irraa gara oliitti akkanatti ol harkisuudhaan lock screen kan jedhamatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda as filannoolee sadan kana keessa secure lock settings jedha isa sadaffaarratti argamu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda asirratti iskiriinni bilbila kiyyaa isinitti mul'achuu dhabuu danda'a ni gurraachaa jechuudha waan iskiriina bilbila kiyyaa waraabaa jiruuf jechuudha. Maal gootu paatarnii bilbila keessanii sana ni guuttu yookiin ammoo akkuma yeroo bilbilli keessan cufamee banamuu sanitti cuftanii banattanii sanitti paatarnii guutuudhaan ni bantu jechuudha. Erga paatarnii san guuttanii haala kanatti bantanii booda kallattiidhumaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Jalqaba irratti kan argamu kun make pattern visible jedha. Paatarnii keessan jechuudha yoo hin mul'anne yookiin ammoo yeroo cuftanii bantanitti isinitti hin mul'anne jechuudha. Mallattoon tun akkanatti oofii jirti jechuudha. Yoo isinitti hin mul'anne yeroo banuudhaaf quba irra harkiftan laayinni sun hin mul'anne mallattoon tuni haala kanatti oofii taatee argamti jechuudha. Kanaafuu mallattoo tana haala kanatti oon gochuudhaan maal gootu akka laayinni sun yeroo isin cuftanii bantan mul'atu taasiftu jechuudha. Tole kun isa kana jechuudha. Warroonni ammoo ofirraa cufuu barbaadan yookiin ammoo akka laayinni sun hin mul'anne taasisuu barbaadan jechuudha. Kallattiidhumaan karama amma isin agarsiisan kana qabattanii dhuftanii erga as geettanii booda mallattooma jalqaba irratti argamtu tan yeroo isin oofii jirtu itti banattan tana ofirraa garanatti deebiftanii haala kanatti oof godhuudhaan ofirraa cuftu jechuudha. Isa kana mallattooma tana wal jala dabarsan yookiin ammoo oonimaa fi oofiidha jechuudha. Isima tana yoo barbaadan ni cuftanii yoo ammoo akka inni mul'atu barbaadan haala kanatti banuudhaan akka inni mul'atu taasisuu dandeettu jechuudha. Egaa osoo jechuudha haala kanatti paatarnii iskiriina bilbila keessanii kan yeroo isin quba keessan irra harkiftan hin mul'anne haala kanatti itti banattu kanneen mul'atan kanneen paatarniin bilbila keessanii mul'atu kan ofirraa cufuu barbaadan haala kanatti ofirraa cuftu jechuudha. Egaa barnoonni keenya karaadhaaf qabannee dhufne kan fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa nagahatti.